Akkam jirtu hordoftoota keenya. Guyyaa har'aaf immoo ergaa yookaan dhaamsa gabaabduu gorsa isin barumsa keessan irratti isin ga'umsuu dandeessu tokko isin qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha? Wantoota barumsa keessan irratti, hojii keessan irratti gonkumaa gochuu hin qabnee fi waan immoo raawwachuu qabdan, gochuu qabdan tokkoon isiniif kaasee viidiyoo keenya gara xumuraatti immoo waan isin fayyadu gabaabduu tokko isiniin jedhee viidiyoo keenya guyyaa har'aa xumurra. Egaan jalqaba irratti barataan tokko yookaan namni hojii kam hojjetu wantootni inni qabaachuu qabuu fi wantoonni inni gochuu qabu maalidha yoo jettanii karoora qabaachuu, karoora keenya cinaatti immoo galma qabaachuu, karoorri keenya wantoonni nuyi karoorsinee hojjennu dhumni isaa galmi isaa eessa waan jedhu sana yaadnee karoorfannee hojii keenya, barumsa keenya barachuu danda'uu qabna. Maaliif keessumaa bara kana bu'aan gama barnootaan mul'achaa jiru barattoonni jalqabuma fulbaanarraa abdii kutuurraan kan ka'e firiin yeroo ammaa argaa jirru kan barattootaa waan baay'ee nama gammachiisu miti. Kanaaf fulbaanarratti jalqabuma barumsa gaaf jalqabnu karoorfannee barumsa keenya baranna yoo ta'e sababni nuti hin milkoofneef hin jiru. Warri hin milkaan suni sababa karoorfatanii hojii isaanii arreenji godhanii barumsa isaanii yeroodhaan qo'annaa isaanii haalaan qo'ataniif milkaa'an malee callisaniituma lafaa waan dhufeef miti. Kanaaf nutis xiyyeeffannee barumsa keenya irratti yeroo keenya kennanii hojjennaa qo'annaa yoo ta'e hin milkoofna. Sababni nuti hin milkoofneef hin jiru jechuudha. Inni kan biraan karoorfachuun nuti maaliif nu fayyada waan jedhu immoo haa ilaallu. Karoorfachuun nuti maaliif nu fayyada waan jedhu jalatti yeroo keenya qoqqoodnee sa'aatii qabnu jechuudha. Akka itti fayyadamnuuf nu fayyada. Lammaffaa hojiilee dursi kennamuufii qaban dursa kenninee fi hojii dursinee hojjechuu qabnu akka hojjennuuf waan hojjechaa jirru mataasaa akka madaalluuf karoorri fireemii yookaan immoo daangessituu hojii keenya garamitti akka deemaa jirru karoora keenyatu nu qajeelcha. Qajeelchituu hojii hojjennu saniiti jechuudha karoorri. Kanaaf yeroo keenya qoqqoodnee yeroon boqachuu qabnutti boqannee hirriba gahaa rafnee nyaata gahaa nyaannee keessumaa hojii humnaa caalaa hojiin sammuu ulfaataadha waan ta'eef enerjii guddaas gaafata waan ta'eef nyaata keenyas haalaan nyaachuu, boqonnaa gahaa fudhachuu, sammuun keenya riilaaksii ta'uu akka qabu jechuudha. Kanaaf eksarsaayisiiwwan garaagaraa wantoota immoo nu bashannansiisan hoobii keenya kan ta'an muuziqaa dhaggeeffachuu ta'uu danda'a. Akka amantaa keenyatti manzuumaa yookaan faarfannaa dhaggeeffachuu ta'uu danda'a. Kanaaf sammuu keenya immoo sanaan riilaaksii gochuu qabna jechuudha gidduu gidduutti yeroo boqonnaa keenyaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti karoorsinee yeroo keenya iskeejuuldi goonee ni fayyadamna yoo ta'e sababni nuti hin milkoofneef tokkoyyuu hin jiraatu jechuudha. Garuu amallaan amma kanaa gaditti isinii kaasu kana qabdu taanaan immoo faallaa hojii keenyaa yookaan faallaa karoora keenyaa waan ta'eef amalliin amma isiniif kaasu kuni isa kana hir'isuu avoid gochuu danda'uudha qabdu jechuudha. Inni tokkoffaan harkifannaa. Amala harkifachuu qabna yoo ta'e hojii hojjechaa jirruuf beellama qabna yoo ta'e har'an qo'adha boruun qo'adha jechaa jirra yoo ta'e amalli kuni dhumarratti milkaa'ina keenyaaf gufuu waan ta'eef amala kana yoo dandeenye gonkumaa avoid gochuu yoo dadhabne hir'isaa deemuun murteessaadha jechuudha. Maaliif yeroo keenya to'annee haalaan itti fayyadamuu hin dandeenyu beellama baay'isna yoo ta'e yeroon immoo gubachaa jira jechuudha yeroo nuti qabnu. Kanaaf harkifannaan amala keenya ta'uu hin qabu jechuudha. Yeroo keenya fuulii itti fayyadamuu danda'uudha qabna. Lammaffaan yeroo tokkotti hojii garaagaraa hojjechuu fakkeenyaaf qo'achaa waan biraa daawwachuu, bilbila keenya ilaalaa, televiziyoonii ilaalaa, hojii biraas haa ta'u wanneen wal faana hojjetamuu hin qabne xiyyeeffannoo keenya kan haatan fokkasdi taanee waan hojjennu akka hin hojjenne kan nu taasisan wal faana hojjechuu hin qabnu. Maaliif hojii hojjennu sanarrattis dhiibbaa qaba. Qulqullinaan akka nu hin hojjenne nu taasisa. Lammaffaa qo'achaa jirra yoo ta'e waan qo'achaa jirru sana xiyyeeffannoodhaan akka nuti hin qayyabannee nu taasisa waan ta'eef wal faana waan biraa bilbila ilaalaa yookaan televiziyoonii ilaalaa yookaan hojii biraa hojjechaa qo'achaa jirra osoo hin taaneef guyyumsaa jirra jechuudha. Lammaffaa barattoota yoo taane kilaasirraa hafuu hin qabnu.
kilaasii miis gochuun qabnu jechuudha. Kilaasii keenya haalaan hordofuu qabna. Waan barsiisan kilaasitti kennullee xiyyeeffannoodhaan qayyabachuu, xiyyeeffannoodhaan hubachuu danda'uudha qabna. Kan biraan bara kana keessa keessumaa dhukkuba nama hundaa kan ta'e namni baay'een araada jedhee kan kaasu alkooliif caatii yookaan sigaraa aarsuu ta'uu danda'a. Garuu bara kana araada hamaa dhalootaa kan ta'e miidiyaa hawaasaa baay'isuu, daangaa malee miidiyaa hawaasaa fayyadamuun hojii kamirrattuu barnoota qofarratti miti dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf isa kana xiyyeeffannoodhaan ilaallee yeroo miidiyaa hawaasaaf kenninuuf baawundarii tolchuu, daangaatti kennuu danda'uudha qabna. Yoo akkas hin taane TikTok irra gallee iskrool gochaa kan oolu yoo ta'e dhuman qabu yeroon keenya achirratti qisaasa'ummoo hojii keenyaaf yookaan barnoota keenya irratti dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Inni dhuma barfatanii waa hojjechuudhaaf fiiguun amala keenya ta'uu hin qabu jechuudha. Wantoonni amma kaasaa jiru kuni karoora keenya irratti, hojii keenya irratti dhiibbaa waan qabaniif wantoota kana hir'isuu yoo dandeenye immoo googuma wantoota kana amala keenya godhachuu hin qabnu jechuudha. Barfatanii waa hojjechuuf fiiguun erga yeroon dhumee erga qormaanni jala gahee waa hundumaa nan dubbisa inni kitaaba jala naqnee taa'uun bu'aa hin qabu. Yeroo yeroon jala jalatti osoo yeroon hin dhumin dubbisaa deemuun barnoota keenyaafis hojii keenyaafis baay'ee murteessaadha waan ta'eef jala jalaa waa hojjechaa deemuun nurraatti eegamaa jechuudha. Inni kan biraan dhumarratti isinittan hima kan jedhe yeroo qabnutti yeroo barumsa keenya yookaan hojii keenya walitti hin buunetti maal hojjechuu dandeenya kanneen jedhanii gaafatan jiraachuu danda'u barattoonni. Kanaaf yeroo firii qabnutti maal yoo hojjenne maal yoo dalagne bu'a qabeessa taana barumsa keenyaan wal cinaa kanneen jettan yoo jiraattan keessan na dubbisaa maal barachuu akka dandeessan maal barattan immoo hojii hojjechaa akkasuma barumsa keessanii wal faana hojii hojjechaa barachuu akka dandeessan isiniif dhaamuu fi keessumaa bilbila qofa fayyadamtanii maal hojjechuu akka dandeessan isiniifin himaa komentii jalatti fedhan kan qabdan naaf barreessaa. Egaan dhaamsi koo guyyaa har'aa ishee dhuma kanadha. Kanneen chaanaalii kana daawwachaa jirtan guyyaa biraaf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaatti waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Isinan jaalladha. Fayyaa ta'a.